Mana sana kaffal. Waan ma ijaaf gurran qabne odeessaa. Waan moomaan qabne odeessaa wali. Qaban gutto. Beelofte ofte nanti fakkata. Maanaan beela sin qabu. Beela sin qabu. Ay, kana kun jiraan haala dhabee gaafa jedhu zooree garuma mana isaatti waan deebi'e fakkaata. Ajaa'iba dubbiin isaa. Egaa innaa kaan kottu biddeena nyaadhu jedhanii gaaf kadhatanuu nyaachuu mitiitii asitti si gogombisee baa asitti maal si godhaa asitti maal si taasisaatu jiraa ture. Har'a immoo midhaan naa kennaa midhaan nyaachuun barbaada. Jedhamee midhaan dhiyeeffatamee fi nyaatamaa akka jiru ijji keenya argeera gurri keenya dhaga'eera. Ajaa'iba dinqiidha. Waan gara manaatti deebi'e fakkaata. Yaa Rabbi yaa gooftaa kiyya namaati. Nagaan isin baatoo akkam jirtu fayyaa qabdanii kabajamtootaa fi hordoftoota koo aan nagaan qaba. Galata Rabbii. Egaa akkuma argitanii jiraan har'aa egaa fayyoo bira deemee akka midhaan kennamee fi nyaatuu barbaadu dubbate waan beela'e natti fakkaata gaafan ilaalu. Nama gaddisiisa yeroo itti ilaalanis. Egaa samoona kana akkuma argitanitti haati manaa isaa lammaffaa yookiin immoo maqaa namaa callisanii dha'uunis sirrii miti natti fakkaata. Egaa namoota baay'ee akkasuma keessummoonni akka ishee bira turan argaatii turre keessummoota sana biratti inni argamaa akka hin turin hundi keenya argineetii jirra. Eessa bade jennee akka gaafataatii turre namoonni baay'een koomentii jalatti irree gaafataa turtanii argineetii jirra jechuudha. Egaa dubbiin ulfaataa waan dhufte fakkaata. Maallaqichis waan dhume natti fakkaata gaafan ilaalu. Inni biyya alaatii dhufe jechuu kooti. Egaa zooranii garuma mana ofii fi gara ilmoo ofiitti waan deebi'uu deema fakkaata. Haalichi isaa waan bareeddudha. Egaa nagaadhaan gara manaatti Rabbii isaan haa deebisuu jennee du'aa isaaniif taasisna. Wantoota baay'eetu jira kana keessatti. Manaan gallakkisa jettee odeessita. Mana kana keessaa baay'ee anaan sababa natti hin ta'in kan jedhu dubbataatii ture. Ilmaan koo eessanarraa geessuudhaaf fuutee baatee jedheen. Isheenis immoo yeroo hunda natti dhuftee anaan na caqacaqu mannaa ani si harkaa gara tokkotti deemuu wayyaa yookiin immoo mana kana jijjiirrachuu naa wayyaatteen. Egaa maallaqa anatoo itti kaffala kan nyaattan kan dhugdan isin hin gaafanne anatoo isiniif laata anatoo isinii obaasa maaltuu isin gate taa'uu qofa dadhabdanii jedhe. Isheenis immoo maaf gara manaatti hin deebine nuti yoomsi jibbine jettee haala jaalalaatiin yookiin immoo bifa jaalalaatiin isaaf ibsite. Lola tokko malee nama gammachiisa haala isaanii gaafa ilaalan waan gara manaatti deebi'uudhaaf deemu fakkaata. Ishee lammatittiidhaaf garuu yaaddoo guddaan akka itti dhufaa jiru nutti argamaatii jira. Sababni isaa haalichi amma jiraan keessa jiru yookiin immoo haalli inni gara ilmoo isaatitti yookiin immoo ilmoo isaa yeroo ilaaluu dhufu bifa isaa yookiin fuula isaarraa ibsamaatii jiru akka gara ilmoo isaa yookiin immoo gara haadha manaa isaa jalqabaatti deebi'uuf deemuti wantichi. Egaa haati manaa isaa lammaffaan yookiin immoo inni samoona kana sarpiraayis wal taasisaatii turan suni maal taati kan jedhu gaafii guddaa namatti ta'a. Wantichi haalichis sodaachisaadha. Egaa fayyootiyya waan baay'ee jajjabina kan siif ta'u jira yaada viidiyoo kana keessatti. Maatii keettis nan himatin namarratti illee deemtee nan himatin maqaa kan koollee nan yakkin waan si barbaachisu hundumayyuu siifan guuta kan jedhu dubbachuu isaa waanan dhaga'e natti fakkaate. Egaa intalli isaanii hangafti gaafa inni dubbii haadha iseetti dubbatu harka isaa qabdee biddeen afaansaa keessa yeroo keessullee nan arge. Gaafa sana gaafa isheen akkas gootu yeroon ilaalu baay'ee keessi koo na gadde. Ilmoon abbaa fi haadha wal biratti yoo argitu gammachuu maal akka qabdu ijoollee kanarraa ilaaluu dandeenya. Egaa mucaan inni kunillee waan xiqqaa ta'eef akkasuma immoo irriba keessaa ka'ellee jedhanii akka dubbataa turan dhaga'aatii turre. Daa'ima xiqqashuu waan ta'eef gaaris yaraas gargar baasee hin beeku. Intalli iseen kunis egaa kakuudha miti maqaan ishee mucaa isaanii hangafaayi. Ishee kan fayyoo osoo hin ta'in kan jiraatii fi kan fayyoo kan waliin qaban jechuudha. Isheen immoo amma tokko egaa homaan jettu gaafa abbaan yookiin immoo jiraan fayyootti dubbatu harka isaa qabdee biddeen afaan isa keesse. Kana gochuun
maali mucaan kun ammam isaan wal biratti jaallatte yookiin immoo ammam akka yaaddaatii jirtu dubbii isaanii irraa hubattanii jirtu. Baay'ee nama gaddisiisa. Daa'ima bira taa'anii yeroo walitti dubbatan yookiin immoo gaafa wal akkasitti dubbii haala qalaatii yookiin immoo dubbii jabaa dubbatan daa'imti hin jaallattu. Gaafa inni isheetti akkasittiin dubbatu harka isaa qabdee midhaan afaan keesse. Kana gochuun isee maalidhaa? Yaa abbaa kan koo haadha kan kootti dubbii kana jabeessitee itti hin dubbatin midhaan si jala jiru kana nyaadhu yookiin kabaji waan jettuu natti fakkaate. Isinoo maal jettu? Mucaan kun isaan caala beekti gaafa ilaallu. Maaliif hoo jettan yeroo inni akkasittiin dubbii babbaa'isee isheetti yookiin haadha kakuutti dubbatu kakuun maal gootee midhaan fuutee afaan abbaa keesse. Yeroo sana akka inni hin dubbanne isa gootee jechuudha. Osoo beekee deebisee hin dubbatu ture. Mucaan kun waan guddaa hojjette isuma dhugaa dubbachuudhaaf. Hojiin ishiin hojjette baay'ee nama dinqisiisa. Isin silaa ilaaltanii jirtu mee viidiyoo ishii dhaqaatii ilaalaa hanga dhumaatitti. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko jechuudha. Baay'ee tokko mucaan kun anjatii koonaa nyaatte. Rabbi ishee haa guddisu. Beektuu ishee haa taasisu rabbi kanumaan caalattiin isiniin jedha. Egaa fayyoodhaaf jajjabina siif hawwinaa. Egaa dubbiin waan siif furmaanni waan sii dhufaa deemu fakkaata. Haalichi gara seeratiin ati deemte kunillee waan isa sodaachisaa jiru natti fakkaata gaafan ilaalu. Sababni isaa gaafa dhufu yeroo kaan lolaan waan hunda gaafa dubbatu ardiidhaan waan ta'e jedhee kan inni dubbatu har'a dubbiin inni dubbate dubbii tasgabbaadha jechuudha. Fuutee jirta miti maal godhii dhufte jennaan situ na fuusisee jedheen. Egaa kunis akka kaadatii jiru yookiin immoo akka fuudhee hin jirre akka dubbataatii jiru nutti mul'ataatii jira jechuudha. Egaa intalli isheen sunoo maal taate? Akkam taate? Dheengadda hoo sarpiraayizii godheeraa, algaa biteeraa, soofaa biteeraa, waan ta'e godheeraa, maal ta'ee jira jechaatii dubbataatii turani jechuudha. Gaafa ishiin achi biyyarraa dhuftu yaa bifa kanaan akkasitti kunoo sarpiraayiz godhee na eegee jedhanii ija wal hidhanii maal jedhanii akkasitti fuudhanii gara manaa wal galfataatii turanii jechuudha. Har'a immoo fuutee miti haati manaa kan kee jennaan isitu na fuusisee jechaanitii ture jechuudha. Kunuyyuu ajaa'iba dhugaa dubbachuudhaaf hoo ta'e. Kanaafuu jechuudha fayyoo tasgabbaayii dubbiin waan laafaa deemtu fakkaatti natti fakkaata. Akkasuma immoo ati jalqabumayyuu dubbatteetiitta viidiyoo kaleessaa keessatti ani mana sirreessuuf ani haati kan koo dhufuudhaafi malee ani dhugaadhumaan mana qayyaruufi miti. Namni viidiyoo kana hanga dhumaatti dhaggeeffattan waan ani dhumarratti jedhu hin bartu jetteetiitti mana qulqulleessuufi malee mana qayyaruufi miti jettee dubbatteetiitti. Namoonni immoo hanga dhumaatti hin dhaggeeffatin. Egaa viidiyoo ishii jalqabaa qofa laaltanii dhugaadhuma jettanii fudhachuu dandeessu. Garuu dhugaa miti ishiin mana qayyaruufi miti.